bakkee jiru qabaatii nagaa Waaqayyo siif haa baay'atuudhaan. Si gargaare Waaqayyo dhaadhaanii. Galateeffachuun dadhabeen jedhaa. Harkaa fudhaa galateeffadhaa qaba. Harka mirgaa darbadhaati Iyesuus na wajjin jira jedhaa. Kaasa harka mirgaa Iyesuus na wajjin jira jedhaa. Ani qophaa koo miti jedhaa Iyyaas. Jabaan na wajjin jira jedhaa. Inni Iyesuus jedhaa. Beena har'a ga'uu isaatti gammadu. Har'a ga'uu kootti nan gammada kan jiru. Akka namaa walitti buuse iyyee foorichaa Waaqayyo. Galateeffadhaa. Sagalee Waaqayyo guyyaa har'aa. Timoteos 2:4 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Akkas jedha maqaa Yesuusiin. Timoteos 2:4 kaasee nan dubbisa. Hamma 2 akkas jedha maqaa Yesuusiin. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf jiru duratti maqaa isaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabe kun yeroodha. Kun yeroo miti utuu hin jedhiin qophaa'ee argan. Nama balleessaa isaa hubachiisi. Ifadhu obsa hundumaan gorsii barsiisi. Lakkoofsa 2 deebi'a. Dubbicha lallabe kun yeroodha. Kun yeroo miti utuu hin jedhiin qophaa'ee argan. Nama balleessaa isaa hubachiisi. Ifadhu obsa hundumaan gorsii barsiisi jedha. Harka ol kaafan akka nu barsiisuuf. Haleluuyaa. Namni hundumtu akka isaa mirgaa xinneessu ol kaafatee ija foonii irra buufatee ija isaa fuuraa banatee immoo gara samii ayyaatu. Gara isa du'a booddee gara saar'aan keessatti jiraachaa jiru argamsa Waaqayyo isa gabaa yaadaate harka mirga keessanii namni hundumtiyyuu namni jecha kana dhaga'aa jiru harka isaa xinneessu ol kaafatu. Qulqulluudhaan inni si wajjin jiru. Jabaadhaan inni si dhaabate. Ni duratti sillaanni Waaqayyo jabaadha. Ni mana kee gaddanni rukunni Waaqayyo jabaadha. Inni afaan diina keetti sillaanni Waaqayyo jabaadha. Akka diinni kee jedhamni hin goone Waaqayyo guddaadha. Inni faallaa jireenya kee jireenya si badhaase Waaqayyo jabaadha. Maqaa Kiristoosiin galma kana jabaatanii haa ba'an. Kaasa harka mirgaa humna argatanii haa ba'an. Humna maqaa keetiin humna argatanii haa ba'an. Dadhabbii foon immoo irraa dheera. Sahamaa sana irraa dheera. Humna kaasa harka mirgaa. Foon namaas kaa'ee qalbii namaan kan nagatu. Jireenya namaa irratti hafuura namaa irratti foon namaa irratti kallattii garaagaraa waraansamanee kan jiru. Yeroo kana qabee jabaa harka kee kan rukutame haa ta'u. Laphee namaa irraa kan rukutame haa ta'u. Jireenya namaa irraa kan rukutame haa ta'u. Mana namaa irraa kan rukutame haa ta'u. Kaasa harka mirgaa dubaa'ee qulqullaadha. Inni xuraan sun of eeggee qabatee kan jiru garagasheera. Haleluuyaa garagasheera. Mana namaa irraa dha'eera. Mana namaa irraa dha'eera. Abjuu namaa irraa dha'eera. Siyaasa biyyaa fi dhaabeera jedhaa dhaasaa. Jedhaa dhaabeera jedhaa iyyaa. Dabala waraanaa dhaabeera jedhaa. Hirribaan kan nama dha'u dha'eera sammuu namaa irraa. Yaada kan namatti baay'isu dha'eera. Ergaa dhukkubaa isaa dha'eera. Yaada biyyaattuu isaa dha'eera. Namni as gale kun hiikame haa ba'u. Beekaas harka mirgaa namni kun haa hiikamani. Namoonni kun haa hiikamani. Sagalee kennan haa hiikamani. Ulfaadha nuti dubbadhu nama hunduma keenya barsiisi. Jabaa nama kee Yesuusin ameen. Noora. Mata duree guyyaa afur qulqulluu laphee kun irra kaa'ee hojii wangeelaa hojjedhu waan jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Qulqulluu laphee kootti dubbachaa ture akkasitti dubbadhuudhaaf hojii wangeelaa hojjedhu waan jedhu waa'ee hojii wangeelaaf amantoonni ga'ee isaan qaban namni hojii wangeelaa keessatti ga'ee akkamii akka qabu har'aa sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee wal duukaa ilaalla. Kutaa nama dubbise gaafa ilaaltan lammaffaan Xiimotewos boqonnaa 4:1 jecha ergamaan Phaawulos dubbatee Xiimotewosiidhaaf dhaamsa guddaa dhaame tokko lafa kaa'ee jira. Dhaamsa inni dhaamuu fi maalidha gaafa jettan kutaa kana keessaa akkuma nama dubbisee akka nama karaa deemuuf qajeeletti akka nama lafa dhaquuf qabu tokkotti yaada tokko lafa kaaf. Dhugumas immoo ergamaan Phaawulos yeroo kana jireenya isa biyya lafaa keessatti foonsaa uffatee hafuura qulqulluudhaan immoo geggeeffamee hojii mootummaa Waaqayyoo hojjechaa ture
wangeela Kiristoos Yesuus lallabaa ture yeroo inni itti raawwatu waan ga'eedhaaf bakka bu'aasaa kan ta'e borimmoo adaraa harkaa fuudhee wangeela kana galmaan kan ga'u mucaa furasaa Ximiitoosiidhaaf yeroo inni dhaamsa tokko dhaamu argina. Dhaamsa inni dhaamuufi keessaa garuu waa lama dura ragaa godhee fuula Waaqayyo dhaabeetu fuula Waaqayyo fuula Kiristoos dhaabeetu kennaa kana kennaan. Wanta inni jedhu keessaa gaafa dhaltan Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra gidaniif warra du'an faladuuf jiru irratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa agarsiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabii kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin jedhiin qophaa'ee argame. Nama balleessaa isaa hubachiisi. Ifadhu obsa hundumaanis gorsii barsiisi jedheetu yaada gurguddaa sadii lafa kaa'a. Yaadni lafa kaa'u eenyu duratti akkan adaraa kana kennuuf jiru Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus duratti isa deebi'ee dhufuudhaaf jiru isa warra gidaniif warra du'anitti faraduudhaaf jiru durattan adaraa kana sitti kennaa sin gorsa jedheetu waa'ee wangeelaadhaaf garaa gabaachuu akka inni qabu cimuu akka inni qabuudhaaf yaada guddaa tokko lafa kaa'aaf. Erga jedhee booddee kun adaraan kun kana sitti kennu fuula namaatti miti fuula Waaqayyooti fuula Kiristoositti isa warra jiruuf warra du'anitti faraduudhaaf jiru durattanii dhaamsa kana sii kenna waan ta'eef na harkaa fuudhi jedhee kennaatti kenna. Ati immoo dhaamsa lammaffaa ofii keetii dubbicha lallabeedhaan wanti sirraa eegamu dubbicha lallabuudha. Lallabuudhaaf immoo kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin ta'in yeroo hundumaa maal ta'e argameedha qophaa'ee argameedha. Kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin ta'in yeroo hundumaa maal ta'e qophaa'ee argameedha. Gaafa lallabdu gaafa barsiistu garuu sodaa malee dubbicha lallabuu keessatti namoota barsiisuu qabda, namoota gorsuu qabda, namoota ifachuu qabda. Wanta gootu hundumtu kan garuu obsaan haa ta'uudha. Obsaan godhi waan gootu kan hundumaa ifachuudhaaf, barsiisuudhaaf, adabuudhaaf dubbii dubbatu hundumaa keetti garuu obsa qabaadhuudha. Maaliif gaafa jettan bakka ergamaa Phaawulos bu'ee hojiitti boqsisuudhaaf kan jiru eeyyudha gaafa jettan Ximiitoos waan ta'eef. Waa'ee Ximiitoos ergaa isaa lamaan gabaabaatti dubbadhe Ximiitoos tokkoffaa gaafa laaltanii yeroo inni gara hojiitti waamamee Ximiitoos hojii ergamaa Phaawulos bakka bu'ee gargaartuu ta'e kana gargaaruudhaaf yeroo inni yaada gorsaa amala ijoollummaa keessaa ba'ee amala dargaggummaa keessaa ba'ee amala isaa kan foonii keessaa ba'ee bartee aadaa keessaa ba'ee nama afuuraa kan ta'uudhaaf Ximiitoos tokkoffaa boqonnaa tokko qabee boqonnaa jaatti gaafa laaltanii yaada jajjabaa baay'ee lafa kaa'etu irraa qeetta'ee isheetti godhee yeroo inni bareechuudhaaf jekkoota ergamaan Phaawulos gargaarame gaafa laaltan nama wangeelaaf ta'u gochuudhaaf jedheetu Ximiitoosiidhaaf yaada baay'ee dhaamsa baay'ee dhaamaaf. Lammaffaa keessatti garuu yeroo ergamaan Phaawulos jireenyatti hiikamu ga'eera waan ta'eedhaaf yeroo inni ofiisaa biyya lafaa kana irraa godaanu ga'eera waan ta'eedhaaf kana booddee dabareen kan si eeggatu siinidha waan ta'eedhaaf bakka koo buutee hojii Waaqayyoo kana gabsudha waan ta'eedhaaf qophaa'ee argameedhaan. Qophaa'ee argameedhaan. Maaliin gaafa jettan ofiisaatii hamma fiigu fiigee amma hojjetee amma dubbatu dubbatee amma lubbuu booji'ee yeroo isaa gaafa ga'u darbuudhaaf deemaa gara waan ta'eedhaaf garuu wangeelli namatti hin darbu waan ta'eedhaaf sitti gubee waan ta'eedhaaf ati immoo qophaa'ee argameedhaan. Kanaaf har'a ganama kana wanta furmu qulatee korra kaa'e namni hundumtuu bara garaatu keessatti hojii wangeelaa hojjechuudhaaf ga'ee kan qabudha. Afaan nama si bukkeetiin Waaqayyo sirraa kan barbaadu hojii wangeelaa akka hojjetudha jedhaani. Ati hojii kee jedhaani. Hojii wangeelaa hojjechuudha jedhaani. Waa'ee hojii wangeelaa dubbachuu koo jira ammas gaafa Ximiitoosiin gorsu lammaffaa Ximiitoos tokko lakkoofsa 8 gaafa dubbiftanii ergamaan kun waa tokkotti hin jedha. Akka jedhee bal'ate Ximiitoos 8 Ximiitoos lammaffaadhaatti gaafa gorsuun Ximiitoosiin. Egaa'edha hamma Waaqayyo humna siif kennetti akka Waaqayyo humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhuudha. Amma Waaqayyo maal siif kennetti humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhuudha. Ani immoodha sababii wangeelaadhaaf jedhee san rakkachaa ture san dhiphachaa ture argitee akkallee yaadeedha itti gabaadhuudha. Yeroo wangeela hojjechaa ture yeroo sagalee Waaqayyo lallabaa ture rakkadheera dhiphadheera hidhameera garafameera maqaa badeera barteera kun immoo leeyuu akkasitti hin taanedha maaltii jedha atis wangeelaa hojjechuu keessatti yoo rakkatteeyyuu gammachuu qabaattu sirra jiraata kun immoo kakota miti amma Waaqayyo humna sii kenne
hojjetta waan ta'eedhaaf rakkattee mo'atta waan ta'eedhaaf garuu illee ya'iin gibiraale fi wal'aansa dhufu maaliif ta'ini illee ya'iinidha. Maaliif gaafa jettan wangeela keessa waan baay'ee waan jiruudhaaf rakkinni waan jiruudhaaf ari'atan waan jiruudhaaf mee waan isinii kaasa gabaabumatti kallattii maa ittiin seenuudhaaf hojii wangeelaa gaafa hojjetu namni eenyu hojjeta wangeela tokko isinii kaasa yaada namootaa baay'ee keessa gaafa laaltan hojii wangeelaa kan hojjetu warra wangeelawii jedhaman warra paasterii jedhaman warra raajii jedhaman warra kuma kanaa ga'ee waldaateetti qabanii warra isa bittaa kan kaasan jiru hojii wangeelaa kan hojjetu eenyu gaafa jettan nama hundumaati. Wangeela kan hojjetu nama hundumaati. Xinnaan laallata, guddaan laallata, beekaan laallata, wallaalaan laallata. Hojii wangeelaa hojjechuun nama kan biratti miidhama ta'uudhaan jira jabaatee hojjechuu qaba. Kiristoosni Yesuus inni biyya lafaa irratti foon uffatee dhufe bara gara akka jirtu keessatti waa'ee isaan akka dubbatu barbaade miti. Wanta dubbatu yoo jiraate waa'ee abbaasa. Hojii mootummaa waaqayyoodhaaf kan ta'u labsii mootummaa waaqayyoo wangeela waaqayyo dubbachaa turedha. Asootis immoo karaa Kiristoos Yesuus dhaamsa kana kan fudhanne waan nuti gochuu qabnu maalidha gaafa jettan labsicha karaa Kiristoos jalqabe karaa ergamootaa kan jalqabe karaa raagotaa kan ture itti fufsuun irra jiraata. Ilaashi namoonni waa'ee hojii wangeelaaf qaban maalidha gaafa jettan akka waan namoota muraasa xiqqaatti kennameeti miti garuu akkas namni hundumtuu maal qaba gaafa jettan hojii wangeelaa hojjechuudhaaf ga'ee qaba. Hojii wangeelaa nama hundumaarraa eegama nama hundumaarraa barbaadama. Nama hundumaa hojjechuu qaba. Qabaa nama sin bukkee hojii wangeelaa nama hojjetu sidhaa jedhaani. Kanaaf iyyuu jedhaani. Dammaqeedhaani. Hojjedhu jedhaani. Raasaa hojjedhu jedhaani. Al takka takka namoonni yaaduma namoota muraasa ta'anii kan isan jiru. Warra waldaa keessa gaggeessan, warra waldaa keessa deddeebi'an, warra waldaatti diigan bichaa fi ga'eensaa waan kennan itti fakkaatan miti. Nama hundumaatti numaatti kennameera gaafa jettan hojii wangeelaa hojjechuun kennameera. Sagalee waaqayyoo keessaa gaafa laaltan Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gaafa laaltan nuyi warri hojii waaqayyoo hojjennu nuyi warri hojii waaqayyoo hojjennu hidhata waliiti. Isin immoo maasii waaqayyooti mana waaqayyoo ijaaruudhaaf nuti warri kun warri hojii waaqayyoo hojjennu hidhata waliiti. Namni kamiyyuu maal akka dhagattudha hojii waaqayyoo hojjeta gaafa hojii waaqayyoo hojjetu maal waliiti hidhata waliiti. Jedhee booddee maal isin immoo amantootaan maasii waaqayyoo mana waaqayyoo ijaaruudhaaf mana waaqayyoo ijaaru kana mana waaqayyoo irratti hojjetu kana irratti namni hundumtuu maal gochuu qaba gaafa jettan hidhata ta'ee hojjechuu qaba. Nam tokko bichaa hojii wangeelaa hojjechuu hin danda'u. Paasterii bichaa, raajii bichaa, wangeelaa bichaa akka kana gaafa laaltan amantoonni nama 3,000, 4,000, 5,000 ta'uu danda'u. Warri immoo hojii wangeelaa haa adeemsan jedhanii ati durummaan kaan nama 3 yookaan nama 2 yookaan nama 5. Warreen kun kophaa isaanii hojjechuu hin danda'an. Caaffanis labboon eeyyuu daggataree gaafa jettan namni hundumtuu hojii wangeelaa hojjechuu qaba. Hojii wangeelaa hojii akkamitti gaafa jettan hojii wal harkaa fuudhinsaati. Seera fiigichaa gaafa laaltan seera fiigichaa keessatti dullaa qibibbilii kan jedhamu tokko jira yookaan achi ulee wal harkaa fuudhinsa. Seera fiigichaa keessatti gaafa laaltan namni tokko amma fiigee ta'ee booddee garasaa kan ta'eedhaaf birasaa kan ta'eedhaa fi ulee kennaaf. Mina laala warri seera kana beektan nama afurtu diriiree jira yoo ta'e nama afur keessaa lamaan gareedha yoo ta'e fakkeenyaaf as tokko dhaabata yoo ta'e as tokko dhaabata yoo ta'e asis tokko dhaabata yoo ta'e asis tokko dhaabata yoo ta'e warreen kun lamaaniin jalqabbii yoo ta'e warreen sun lamaan immoo warra itti fufsiisanidha. Lamaan isaanii garuu waan eeggatan qabu. Seera fiigichaa keessa baay'ee kan nama ajaa'ibu waa'ee wangeela harkaa fuudhuu keessa mukooti baay'ee dhufa. Warra achiisuun maadhee gaafa jettan warra fidaa jiru warra iddoo kanaa ta'ee namoonni iddoo kanaa fiigaa gaafa isaan dhaqanii inni achi gochuma dhaabatu maal godha gaafa jettan duubatti fiigee maal godha harkaa fudhata. Maaliif fidii anatti dhufa waan ta'eedhaaf dabaree naga qabeera waan ta'eedhaaf na hojjedhaa. Sagalee waaqayyoo keessas gaafa laaltan wangeelli akkaataa kanaan hojjetama. Amanatti wangeelli hojjetamu nama tokko bichaa miti nama 2 bichaa miti nama 3 bichaa miti. Eeyyuu hojjeta gaafa jettan hundumtuu hojii wangeelaa hojjechuu qaba. Qabaa nama sin bukkeeti hojii wangeelaa hojjechuun hunduma keenyaaf kenname jedhaani. Hojjechuu yoo baatte jedhaani sodaatina. Sitti faradama jedhaani. Sodaatina hojjedhu jedhaani yaas. Yaasaa hojii wangeelaa hojjedhu jedhaani. Hojii wangeelaa nama hundumaaf kennameera. Egaa tokko kennee yoo darbe tokkotti immoo fuba. Tokko kennee yoo darbe tokko immoo itti fuba. Waan addaan hin cinneedha.
Nila ganama kana matokota ka wa kayo bila datin. Amen. Kasar kami ka fran emo besa kan jota ka ber ka kaya galo ni bateni Jesus. Ne arka po gala gala iya. Kasar kami ka arka po gala gala iya. Nampo besa gala iya. Ne onche gala iya. Ayah ni kung si pamay ka tugan na. Ya. Kaya maila abang barisa Korintos yang hundu ma kesa tidak ada wali ke anu tuan orang najen ojo angge ojo tidak ada wali sini mo masih wa ayot Cafani ka fani ko tumaida masih tiballa na o katani mo maida murasa o gada ga fagen wara yoro gutu ken nange chumit namnundum tiyo motum mawa ayo bandana masih ni budda masih nangafa masih ni la farra to la peket masih ni wa arang motum mawa ayot tatigalle ka sagala trujur sarati dir fanne balli fanne gira trujur kana inni ban ana wa kira ngama ba edafta wa kedaf Bojine samne adunya kanada motumma wa kawati ka shukan kamlu pina tani dal obandam damu wangel wali la gata male kan saati kan shedi ninjuro wangel ni ga ho gata wala ka fu sala gata ma wali ni so gata wala kamala tani de sanda ma aga na makat nan lalla to rigetan nangal to rigetan ani ke sanga mo rigetan ke sanga datis sigar kame gila iya na to kasa naga kana gila na ta gila iya o jiwan gila gila iya naga shaida na ila na shaida na to kasa na wacce na gila iya me na lalla ta kanjetta na to kasa silalla ta ayani sika bare to na silalla ta jechuna atiga ye kauda wa ayo ga hobi la ba kana timotum masabirse silalla to atakko jettu be ketula Sirdawa kayo ang dinama. Kanama takado betula. Katibila wanggela hatuna. Katikarata hatuna. Wa ayo sila la pera. Wanggela kado betula. Ako na mo ta ba kesa ulsin ko nakagata ko na mana. Ulsa kay betu. Nalalagu nang galtu ka ng awa ayo. Tasugar ka ga ulla kesa bara ke ra ay ni be so si. Kesa gele gabatin na ilala ta rocha na gilaya. Na ilala ta rocha na gilaya. Tauji wanggela kana wanggela kami daggata magagatan kita daggata sagale ba kadog sa gapalantan iya sumukonna to kolakom sto kora kalala dakawa ayo biya gitsi ke sa sabasra elimbase musetu bas wan ayo to musetu banna kana musetu e wan ayo musetu imili kita ba ekenne bitu biya gitsi ke sa base dakawa ayo musetu ambasi gedun musetu jimena zamit jaminan abun amit jiminan abun amit tumnan abun amit yung basi ke enga mage twa ayo basi de ojuwa ayo je kagira ya da wa ayo da ke de magira wan twa ayo ya sa tangalase rawa tuna ka era wa ayo sa garigare mo biya gipsi ke sa base otuma ademo sabli yaro sana wa ayo aga mo andi de af musenis abdi wa kutena kana wala katimbe muse do wa ayo ge tonga isamni maltai karata fa wa tela museni mondre bira Wah ayo mabaraketi na makabawan tela enyong kase iya silmanuni kase wa ay iya suray se ka wa ay ada ka ba wa ayo silma yubeka kamu se karataf ko pesa la silmona na matigu ka wa ay kana mai ni akase ena kada bisa la ko sokorati amma garbi chupa musen bera ya iya sere ati coba duchini ani musen watina komante suwachini sananta Lava fanni ni la kesa ni abate mal sini berage ala ko el sini ke naide cike samanti la pe ko tum aku mamuse watin te suwatinan tae suwatinu aso wa ayo kana kana menge ya suwatinan ta muse watu wa ayo kami sere bentu galana danku de watin pe era wa ayo moti e watin pe era wa ayo bara inga sumbo ga falaltan suwatinan ta gele biranam de wa ayo ire kam muse galana dani de pure kaniya suma dalera Pipuna bela, ciana bela, ade pada, kenna ketu gara-gara malme, aku soji wanggela udah tuna wamante. Lewa ay musela biya suatu ko sedikas, muse injal kap se male to musim, ayyan museda egal cisera, ayyan wa agar kaya keset, sambil gak karabule, mal ko de gak getar, galana enum tuna benden, wa alu ayyan rakae, dibatar rakae, ulen ni kennefin mal tu te, galana daniran. Baraya sumbo gafalaltan wanta ka enyuf aboma membe kamuse wana ma ichamila lamu wana masi wana kabata mudan daud kaniya sumbo inchan mali dibannu wa ayo ango wa ayo barakesati
dabalaa deema malee dhaamaan deema. Kana mata yoo gaatte ganama kana al takka harka namaatti mul'ate kan hin beekne wangeelli kana booda irratti jalqabanii giraayyaa. Harka mirgaa darbadhaaf irratti jalqaba giraayyaa. Akka addaatti giraayyaa. Namatti jalqaba giraayyaa. Bara koo jalqaba giraayyaa. Kamoota mirgaa sirna mirgaa sirraa eegalu eegalu matanaa ni sirraa eegalu giraayyaa. Sirraa eegalu giraayyaa. Ammusee kana kami ture kan galaanaa ture kan Iyyaasuu garuu kilomeetirri isaa dheeraa. Namni wal takka shallaguu yaaduu hin danda'u. Namni Waaqayyo akkas jedheen amma nuti lollee mo'annutti maal ta'e jedheen geedoon gubbaa dhaabadhe jedheen akkas sochoone jedheen. Namni Waaqayyoon dubbate maal ta'e hin dhaabatte. Maaliif? Waaqni Musee Waaqa Iyyaasuudha. Har'a immoo ergaa sii qaba. As keessee faana kee kan seedha jedhu taas. Sinee bisa ganama kan. Al takka wangeelli mana keetti boba'ee kan hin beekne irraa qabe bobaadii geessuus. Beena irraa bobaa jedha Iyyaas. Abatu wangeela. Wangeela daanii jiru. Hojii wangeelaa itti fufu. Hamma gaafa kamitti gaafa gattan hamma gaafa Kiristoos Iyyasuus deebi'ee dhufuutti. Addaan jiru. Nama dhabu Waaqayyo. Amala Waaqayyo keessa gaafa laalte nama dhabu Waaqayyo. Bara keetti nama qaba. Guyyaa keetti nama qaba. Saayitii keetti nama qaba Waaqayyo. Mootota dura boqonnaa 19 lakkoofsa 5 gaafa laaltan gaafa Israa'el seera Waaqayyo dhiisee abboonni Waaqayyo diigee aarsaa Waaqayyo ormaa gaafa kennee raafota Waaqayyo gaafa ajjeese Eeliyaas hafuura addaa qaba ture. Hafuura addaa kennee ture Waaqayyo. Hafuura addaa Waaqayyo dhakaa irraa kan ka'e du'a sana galaa ooleera. Miliqeera garuu kan ittiin gatte haati manaa haa sin ajjeesaa ittiin gatte gaafa shin ajjeesuudhaaf kaatu baqatee olqatti galuu qajeele. Utuma deemu garbee tongai karaa walakkaa ciise. Deddeessi tokko gara ciisedha. Tuma qiisaa jiru ergamaa Waaqayyo gara sana akkasitti hin ga'e. Yaa Eeliyaas asii maalitti taa'ee Waaqayyooti. Ergamaa isaa ergee. Israa'el seera kee waan diigeedhaaf, boombii kee waan cabseedhaaf, raafota kee baay'ee ajjeesa kana duwwaatu hafee. Na Waaqayyo maal lakkee sibichaa miti leeqan qabaleeni 17,000 qabamayyuu Ba'aaliif kan hin sagannee nama qaba Waaqayyo meen gadheetti. Naa tolkaasaa Waaqayyo nama qaba jedhaa. Jecha kana waan jedhe naa tolkaas Waaqayyo nama qaba jedhaa yaa. Inni iyyuu ana jedhaa yaa. Siyaata irraa kaasee dhiiga Yesuuse. Siyaata dhiiga Yesuus nameen jedhaa yaa. 17,000 qabaadhe Waaqayyo. Maaliif anaqee Waaqayyo bara keetti nama qaba. Nama akkamii nama hojii isaa hojjetu. Nama adeemsu wangeela nama galmaan ga'u qaba Waaqayyo. Deelaalaa. Nama singa jabaa dhageettan gaafanni kun Waaqayyo jabaa kan biraa kaasa. Nama cimaadha kan jettan gaafanni du Waaqayyo kan biraa kaasa. Eenyu akka ta'e hin beeku malee ganama kana tokko ilaalameera ganama kana. Taas harka mirgaa otoo hin jaallatiin waan jaallattu gattee baatee Waaqayyoof taata ganama. Afur akkasii immoo si argatu waameera ni geessise. Gaafa hojii Waaqayyootti waamamne dhiisaa hojii wangeelaa hojjechuuf nu ife. Gaafuma ifa bara baraatti waamamne jaallannee miti jaallateen waame malee. Namni dhagaye jaallannee miti jaallateen waame malee. Erga waamamtee moo waamicha kee dagatiin ika. Erga waamamtee waamuu qabda warra kaan karaa kam karaa labsii wangeelaa karaa hojii wangeelaa. Egaa wangeelli maalidha gaafa jettan waan addaan citu miti. Walharkaa fuudhiin isaa waan eeggatamudha. Dabareedhaan waan eeggatamudha. Yeroodhaan baraan haalotaan waan karaa dhabatu miti. Dhaggeeffadhaa. Al takka takka namoonni maal jedhu beektan hojii Waaqayyo gidduutti galanii gaafa gara waldaa seenan gicciitii wayii yoo ka'e lolli wayii ta'e yoo ka'e walitti bu'iinsa yoo ka'e hin hojjedhu jedhu. Si hojjechuun amma malee Waaqayyo nama qaba. Yoo ta'u laatte dandeesse garuu dhiphina qaba rakkina qaba. Gonfa mo'ichaa fudhatta. Wayii bakka ta'e immoo kan Waaqayyo ayyaana mo'ichaa irra kaa'amee dhageeffata. Nama si mukee qabiitti hojjedhu hojii wangeelaadhaan maala. Haala laaltee jedhaani. Bara laaltee jedhaani. Rakkina laaltee jedhaani. Addaan kutii jedhaani. Hojjedhu jedhaani. Ameen jedha harka fuudhaas. Harka mirgaa jabadhaatti ameen jedhaani. Namoonni addaan kutuu barbaadu. Rakkina isaa gaafa argan, ariita isaa gaafa argan. Lammaffaa Xiimotewos kutaan jalqaba sanyii tuqee darbe. Tokko lakkoofsa 8 maal jedha jedhe amma Waaqayyo humna sii baay'ise. Amma Waaqayyo humna sii kenne. Wangeelaaf rakkachuu keessa maal qabaadha jedhe qooda qabaadhu jedhe rakkachuu keessa. Rakkina qabaachuu danda'a wangeelaa gaafa hojjettu. Hojii wangeelaa gaafa hojjettu dhiphachuu dandeessa. Yeroodhaaf namaa gad ta'uu dandeessa. Namaa gadii nama godhu malee haalli kee wacaa ta'uu danda'a. Ta'ee immoo nafusii bari'aa guyyaa tokko.
Garuu waa sirraa barbaada Waaqayyo maal ni beektaa? Hamma dhumaatti dhaabattee kan argattu barbaada Waaqayyo. Kanaaf hojii wangeelaa hojjechuu kan nama hundumaati. Kan nama hundumaati hojii wangeelaa. Kan paastaree bichaa miti, kan raajii bichaa miti. Kan namoota abboota amantii jedhamanii bichaa miti. Kan warra daaqonni waldaa keessa jedhamanii bichaa miti. Kan warra guyyaadhaa gara guyyaatti mana Waaqayyootti fiiganii bichaa miti. Hojii wangeelaa eenyutu akka gaafa godhu anaaf hojjeta. Har'a garuu waa tokkoon ta'a ganama kana afurri Waaqayyo waan dhugaa naafaa. Cubboo sirraan dhaabne si qabsa Waaqayyo ganama kana. Kaasar kamirgaa ibsaa sirraan dhaabne qabsiiseera liiga Yesuusi. Mee na harkaa bobaa jedha ayyaa. Dubbii kana dubbadhaa na harkaa bobaa jedha ayyaa. Kanaaf egaa namni hundumtuu maal gochuu qaba gaafa gettan hojii wangeelaa hojjechuu qaba. Hojii wangeelaa. Dhageessaniittu hojii wangeelaa hojjechuun dhaggeeffadhaa fedha bichaan dirqama. Dirqama hojii wangeelaa hojjechuun amanaan amane tokko dirqama qaba hojii hojjechuudhaaf. Namni fayyina isaanicha qabate akka ta'u barbaadu Waaqayyo. Fayyina isaa akka dhugaama akka labsu barbaada. Akka dubbatu barbaada. Akka dhugaamaatu barbaada. Waa'ee Kiristoos dubbachuun immoo karaa garagaraati. Kallattii garagar sanan dubbadha. Mee hojii Waaqayyo akkamitti hojjenna? Kanaaf hojii wangeelaa akkamitti hojjenna? Hojii wangeelaa akkamitti hojjenna akkaataa garagaraati. Waan inni tokko raajiin dubbadha. Waan inni tokko barsiiseen barsiifne. Waan inni tokko lallabee billallam akkaataa garagaraati. Garuu as keessa kan jiru hundumtuu hojii wangeelaa hojjechuudhaaf kennaa qaba. Isinitti agarsiisa ba'a. Hojii wangeelaa akkatti hojjenni tokkoffaan maalidha gaafa jettanii kennaa ayyaana Waaqayyo nuu kenneen hojjenna. Kennaa ayyaana Waaqayyo nuu kenneen. Kennaa ayyaana Waaqayyo nuu kenne kennaa garagaraa ta'uu danda'a. Sagalee Waaqayyo keetti gaafa laaltan Roomee 12:6 amma 9 gaafa laaltan akkuma kennaa ayyaana Waaqayyo biraa isinii kennametti jedha. Kennaan keessa nama gorsuu yoo ta'e kan nama gorsu jedha cimsee namaa gorsu. Raajii dubbachuu yoo ta'e raajaa dubbatu jedha. Barsiisuu yoo ta'e immoo haa barsiisu jedha. Kennaan isaa nama gargaaru yoo ta'e immoo jedha akka ta'utti namaa gargaaru jedha. Kennaan isaa kan biraa kenname waan ta'eedhaaf Waaqayyo biraa kenname waan ta'eedhaaf na dhagaa. Namoonni tokko tokko maayii bara kanaan kennaan qabu. Kennaan kennii kennaa raajii bichaa miti. Kennaa warra shanan caaffanni qulqullaa'aa waldaa kiristaanaaf kennaa kenne bichaa miti. Kennoonni sun baay'ee namni bisa akkasii Roomee 12:6 akka ayyaana Waaqayyo isaan nuuf kennametti kennaa garagaraa qabna. Kennaan isaas waan Waaqayyo namatti mul'ise dubbachuu yoo ta'e akka amantii wajjin walii galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan kennaa keenyaan hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e hojiidhaan nama gargaaruutti haa jabaan. Barsiisuu yoo ta'e barsiisikkatti haa jabaan. Kennaan isaa nama gorsuu yoo ta'e gorsuutti haa jabaan. Inni namaaf kennu garaa qulqullaadhaan haa kennu. Inni duraa bu'us dhimmee haa gaggeessu. Namni namaa oowwus fuula ifaadhaan haa hojjetu. Kennichaa hojjetu. Hin hojjetu kan jettan kennaa qabu kan jettan dhagaa kennaa qabdu. Kanaaf namni maalii hojjeta hojii wangeelaa gaafa jettan kennaa ayyaana Waaqayyo kenneef hojjechuu qaba. Hojjechaa jirtu godhii sanitti baay'een keessan. Nama gorsisiin jedha sanaan gorsi dhibbiin godhii kennisiin kennaan kenni. Yoo kennuu dhiifte waan si galaafuuf jira. Yoo gorsuu dhiifte waan si tiratu jira. Yoo gargaaruu dhiifte, yoo dura bu'uu dhiifte, yoo gaggeessuu dhiifte waan si galaafuuf jira. Waaqayyo si kan fakkaatu nama biyya lafaarraa qabu. Ati kana mataa keeti. Sumaa Waaqayyo biyya lafaarra soomichaa qaba. Nama sakaan garuu nama sakaanii qaba waa biraaf qaba. Kanaaf waan sitti kenname hojjechuu qabda. Hojii wangeelaa hojjechuu qaba eenyumti maaliin kennaa Waaqayyo kenneefi. Dhaansanii kan jirtan dhiisanii kan jirtan addaan kutanii kan jirtan deebi'aa. Gara maaliif gara hojii wangeelaa hojjechuuti. Namni hojjechuudhaa yoo barbaadan sagalee Waaqayyo keessa qalbisaa wangeelli maatii hojjennaa furmaa'idha. Waa'ee namoota kennaa itti kennu tokko dubbata. Ta tokkotti jedhaa mootii tokkotti 5,000 kenne jedha. Ta tokkotti immoo 2,000 kenne. Ta tokkotti immoo 1,000 kenne. Erga kennee ka'ee booddee garuu biyya fagoo dhaqee jedha. Biyya fagoo dhaqee ka'ee booddee deebi'ee dhufee horiitti kenne irraa fudhachuudhaaf gaaffii gaafatee. Gaafa gaaffii gaafatu abbaa 1,000 akkas jedhe. Abbaa 5,000 irraa ka'ee abbaa 5,000 akkas jedheen mee horiin koo kennaan yaa gooftaa jedheen 5,000 naalaattee ani immoo nagadee hojjedhee meeqa buusee dhagee 5,000 buusee dhagee. Ati hojjetaa amanamaa nagaalata mana taqaayu sarbuudhaaf jirta jedhee. Abbaa 2,000 gaafatee. Abbaan 2,000 akkas jedhe yaa gooftaa koo jedheen. Akkuma tiratti laatte 2,000 laatte hojjedhee bu'aa buufadheedha. Meeqa buufadheedha? 2,000 buufadheedha kunooti jedheen. Ati waan xinnoo irratti waan amanamteedhaaf maatii darbuuf jirta.
waan guddaatti darbuuf jirta jedhe. Maalirratti waan amanameedhaaf? Waan xinnoorratti waan amanameedhaaf. Sadaffaan boqqase yaa gooftaa koo jedhe. Ati tola hojjetee tola qaasii waan galfattuudha. Sodaadhetanii horiin kee baduu danda'a jedhee marmaree hidheen kaayee jedhe. Ati hojjetaa dhibaanana waa'ee komaatti deemta. Sansiin jedhe yuun beektu waan ta'eedhaaf. Harkaa fuudhaa harka isaa miila isaa hidhaatti maal godhaa? Qileetti gad darbadhaa jedhee doobo'ichaatti doowwatu waan nyaatu. Hojiin kun fakkeenyi kun dhoksaa guddaa qaba. Hojii warra waa'ee wangeelitti kennamee hojjechuun isaaniiti. Ibsaa siin ife gaafa dhaamsimu dhumni kee akkas ta'a. Yoo damma qaate garuu waan xalti dabarta. Mee dhagaa isa lama fasii dubbadha. Waan xiqqoo irratti waan amanamteedhaaf maatti dabarta deemi waan guddaatti dabarta. Haidha sabbaa kuma lama sanaa. Nam jireenya jiraatu keessatti wanta har'aarratti loggatu yoo ta'e waan borii waan haaraa arguu hin danda'u. Masini deebi'a jecha kan hundi keessan gara kulaala. Namni isa har'aarratti dhimmee jabaatee hin loggatu yoo ta'e isa borii argachuu hin danda'u. Saborii argachuudhaaf saar'aa hojjechuudhaaf qabaa waliin jedha. Saborii argachuudhaaf jedha taasa. Saar'aa jedhaanii cimsuu hojjedhu jedhaanii jireenya keewwu jedhaanii hafuuraaf fooniifis jedhaanii saborii argachuu jedhaanii saar'aa jedhaan cimsuu hojjedhu jedhaanii namni gama jalqaa fuudhee ameen ne cimsuu hojjedhe jedhaayyaa. Kati kimsi dargattu barbaada waaqayyo cimsanii argachuu waan hundumaarra caala. Namicha abbaa kuma lamaa sun awwaaleen kee nabbaa kuma tokko garuu maal godhe awwaalee kaaye. Awwaalee kaaye lafti awwaal isaa yumbade. Namni jireenya hafuuraa gidduu hiika guddaa qaba. Jireenya foon kee hiika guddaa qaba jechuu kun. Waan irra sitti kenname keessatti rakkataa gargaaru yoo ta'e waan irra qabni gargaartu yoo ta'e bor qabaadheen gargaara yoo ta'e xinnoon as madala waaqayyo kennaan asii kenneen baagataan asii kenneen iddoon asii kenneen si madaala. Namni keessan gara koolaala maaliin namoonni baay'een iddoo guddaa gahee dhaban beektu waan xinnootti kan hafaniidhaaf lafa xinnoo irratti miindaa xinnoo irratti isteepii xinnoo irratti maafaman gaafa gettani waan xinnoo irratti amanamuu dadhaban waaqayyoof ta'uu dadhaban akka waaqayyo eegee hojjechuu dadhaban. Addaan waan kutaniidha waaqayyo maal godhee harka isaa deeffate haadha garuu siifaa deebi'u. Kaasa akka mirgaa haadha garuu siifaa deebi'u ameen giraayyaa. Mee namoota baay'ee gaafadhaa ollaa keessanii sirumtuu wal gaafadhaa mee ofiyyuu gaafadhaa maa jedhu qoy gaafa qabaadhuun gargaara jedhu. Gaafa achi ga'een gargaara jedhu. Hin wareegu namaaf rakkataa gargaaruudhaaf hojii wangeelaa gochuudhaaf borii wareegu waaqayyo maa jedha har'a hojjedhu jedha. Har'a gaafa birrii shanii gaafa birrii kudhanii hojjedhu waaqayyo yoos boru waan guddaatti ceeta. Namoonni irra waan xinnoo baattanii akkasii jedhu waan xinnoo kennaa hojjedhu waan guddaatti lafattaa. Kan amante barii kanaa waan guddaatti dabarsee dhiiga Yesuusee. Kaasa kan dhiigaa darbi dhiiga Yesuusin amee giraayyaa. Mee nan darba giraayyaa. Jedhi mee wanti nan darba giraayyaa. Hojii wangeelaa hojjechuu keessatti egaa isteeppiin jalqabaa waan irra jiran irraa kan hojjetu. Lammaffaa akkamitti hojjetu? Lammaffaa akkamitti hojjetu? Beekumsa waaqayyo nu kennan hojjetu. Beekumsi. Ni tokkoffaan ayyaana waaqayyoon. Ni lammaffaan beekumsa kennaan hojjetu. Beekumsi kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyo namaaf kennu keessaa beekumsi kennaa. Yaada beekumsaa keetti garuu haa tuqachuu irra jira. Gaafa hojii wangeelaa hojjennu beekumsi barbaachisa. Sagalee waaqayyoo keessaa ba'uu 35 lakkoofsa 4:9. Gaafa waaqayyo Museetiin godoo naaf ijaarsi sabni kun godoo naaf ijaaru gaafa jedhe Museen akkas jedhe yaa saba manaa Israa'eliitiin waaqayyoon akkasii jedhe dhaggeeffadhaa jedhe amma waaqayyo godoo naaf ijaara waan siniin jedhedhaaf wanti waaqayyo gooftaan keessaniin jedhu wanti isinirraa barbaadu dhagaa jedhe waaqayyoon godoo ijaaruu qabdu waan ta'eedhaaf namni akka danda'uuf hamma danda'u waan keessaas abboome waan jaallate kennaa godhee mana waaqayyoof haa kennu jedheen. Achuma keessaa moodha inni ogummaa qabu ogummaa isaatiin jedha. Ni beekumsa qabu beekumsaatiin jedha mana waaqayyoo ijaaruudhaaf haa ka'u jedhee waamee jedha. Namoonni jedha waan qaban hundumaa fidanii jedha. Bazaa'een nama jedhamuudhaaf ayool namni jedhamu tokko mootii lamaan isaanii ogeessotadha. Ogummaa mana ijaaruu qabu. Namoonni kun lamaan immoodha ogummicha mana akka ijaaranii yookaan godhi akka ijaaru namoota beekumsa qaban turanidha. Beekumsa mana ijaaruu qabu. Waan amantoonni fidan, warqee amantoonni fidan, diyaamendii isaan fidan, meetii isaan fidan, ixaana isaan fidan, muka laaftoo isaan fidan jedha. Itti kennan ijaarri maal godhan jedha. Manicha ijaaranii beekumsa ittiin ijaaruu qabu turan. Beekumsuu kennaa waaqayyooti.
hojii wangeelaa keetti beekumsi barbaachisa. Magaafa laaltan addunyaa waaqaa keetti gaafa laaltan manni waaqayyoo gaafa ijaaramu hojii wangeelaa gaafa deemu kennaa nama adda addadha. Har'a garuu si eebbisa dhiiga Yesuusiin. Kennaan keessa rakkatti kan ture siifaa ka'u ganama kana. Kaasa kabigaa siifaa ka'u dhiiga Yesuusiin. Kanaaf waan Museen itti gadi buuse maal godhan beektu karaa gara garaa ta'an. Warri kaan warqee fidan, meetii fidan, birrii fidan, muka laaftoo fidan, ixaana fidan, waa baay'ee fidan inni maal godhani? Warri kun immoo ogummaa ijaaruu qaban. Hin ijaaran hin xumuranidha. Amma ijaaruu kan danda'u beekumsi yoo biraa fedha. Beekumsi immoo kennaa inni gaafa gettan kennaa waaqayyooti. Waa ijaaruu waa hojjechuun hojii wangeelaa keetti beekumsi barbaachisa. Waan garagaraatti nama manni kun ammaa humna isheetti faasilitii kana guutee kan sokkota jiru garagaraati. Kennaa garagaraati. Yoo kennaa kun irratti maal ta'a gaafa gettan hojii wangeelaa hin dhaabbata. Nama sin bukkee qabiitii karaa kee wangeelli dhaabatii jedha eebbisaan. Darbee aadee godhaanii. Dabartee deemtaa ilaanii. Sirratti immoo haa ta'u kana maallaa kana dhiiga Yesuusi. Kaasa kabigaa sirratti immoo haa ta'u dhiiga Yesuusi. Kanaaf namni wanta inni ittiin hojii wangeelaa hojjetu beekumsaan jechuudha. Beekumsi keenya hojii wangeelaa hojjechuu nu gargaara. Beekumsa keenya irratti nu gargaara. Ni sadaffaan warra hojiin jirtan ni sadaffaan qabeenya keenyaan wangeela hojjenna. Qabeenya keenyaan. Wangeelli kan hojjetamu qabeenyaan isin hojjetama. Qabeenya waaqayyo nu kenne keessatti ittiin hojii wangeelaa hojjechuun gahee nama hundumaati. Qabeenyi keenya xinnoo ta'uu danda'a guddaa, baay'ee ta'uu danda'a muraasa. Qabeenya keenyaan maal gochuu qabna gaafa jettan hojii waaqayyo hojjechuu qabna. Namoonni baay'een keessan fagoo ga'uu kan qabdan gabaabbatee kan jiru miilli keessan maalidha gaafa jettan wangeela karaa waan abdaniif karaa dhaabattan. Ila wangeela waan ta'eef dubbata sodaa malee. Heragaa yoo wangeela dabarsite dabarta ofii keessa. Wangeelaaf karaa yoo saaqte karaa argatta. Karaa wangeela malee immoo jiru. Wangeela jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Ameen jedha. Harka ol kaasnee eebbisa. Irraa qabee karaa kee dhiigaan bareeda dhiiga Yesuusin. Karaa kee dhiigaan bareeda ameen jedha ayyaa. Walii keessa qaba akkas jedha wangeela dabarsin dabartaa jedhaani. Wangeelaaf karaa kenni karaa argattaa jedhaani. Nam tokko markaa fuudhee ameen agreeyyate. Sagalee waaqayyoo keessaa lallaba boqonnaa 11 lakkoofsa tokko akkas jedhaan dubbisa maqaa Yesuusiin. Lallaba xafa lallabaa 11. Bara baay'ee booddee deebitee waan argattuuf midhaan kee bishaan irra ceesisi. Nama biyya fagoo jiruun galu. Wanti hamaan akkamii lafa irratti akka dhufu waan hin beekneef nama 7 yookiin 8 isa hiri. Bokkaan keessaa yommuu guutu lafa irratti irroo mukti gara mirgaatti yookiis gara bitaatti yoo jige iddoodhuma itti jige sana hin ciisa. Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'u. Namni yeroo hundumaa gara duumessaa ilaalus midhaan isaa makarachuu hin danda'u jedha. Bara baay'ee booddee deebitee waan argituuf maal godhi jedha midhaan kee laga gamarra ceesisii jedha. Eessa gahi laga gamaan gahi fageessi darbadhuedha. Nama 8 yookaan achuma 7 gahi jedha. Bara baay'ee booddee deebitee argatta jedha. Maaltu beeka lafarratti badiin ta'uu danda'a. Wanta maan ta'uu danda'a waan ta'eef maal godhidha biddira kaawwadhuudha. Lagdi kama kun eessadha gaafa jettan sabiyya Awurooppaa, Eeshiyaa biyya garagaraan seenaa. Lagdi yookaan achi galaan eessa gaafa jettan biyya lafaa kanadha. Galaana kana keessatti gaafa hojii wangeelaa hojjettu warra waaqarratti kan tolu waaqayyo waan hojjettu hojii wangeelaa kan gootu galaana biyya lafaa gama kanatti dabarsumaa inni wanta gaarii ati lafarratti goote galmee waaqarratti sii qabama. Malee galaana gaafa jettu lafarraa kana miti ceesisiidha. Nama 7 yookaan 8 hin geenyumaa gaafa sanyii midhaan kee yookaan sagalee waaqayyoo facaaftee hojjettu fagoo gaafa ga'u namoonni gaafa ittiin booji'aman galmeen tokko sii qabama. Nagaa jabeessa. Fakkeenyaaf sanyii kee jedha miti midhaan kee maal godhi galaana irra ceesisii jedha. Galaana jechuun biyya lafaa. Biyya lafaa kana keetti gaafati sanyii waaqayyoo kan sanyii wangeelaa facaaftee lubbuu gaafati boodditu lubbuu ati booddite galmee waaqarratti sii qabama. Guyyaa dhumaatti immoo akka waaqayyoo namaa qabda gatii qabda. Gaafanni kan badun baddu ati. Kanaaf dhaggeeffadhaa jedhee booddee maalidha namni haala qilleensaa ilaalu maaliin godhu jedha sanyii isaan facaasu jedha. Namni duumessa ilaalu immoo makarachuu hin danda'u wal galfachuu hin danda'u jedha. Kanaaf yeroottis yeroo malattis maal godhiidha sanyii kee facaasiidha. Facaasi sanyii kee hojjedhu hojii wangeelaa.
namni karaa kamiin hojii wangeelaa gaafa hojjetan qabeenya isaaniidha. Qabaana masimu keerraa isaatii qabeenyi kee wangeelaaf karaa ta'aa ilaani. Qabeenya keetii wangeela hojjetaa ilaani. Dammaqee hojjedhu ilaani laasaa. Jedha dammaqee hojjedhu ilaani. Guddaan eegin xinnoorraa kenne ilaani mee. Sii kennama ilaani. Nam tokko kokkaasi ameenaa gariyyate. Mee nama fadha malee ameenaa. Waan xinnoorraa kennidha waan nama qabdurraa waan mammaarraa. Barri gadhee dhufuu danda'a. Barri lamaan dhufuu danda'a. Dhaabbata kana keessatti fakkii tokko lama kaa'ee jira. Mukti tokko jedha gara mirgaatti yookaan gara bitaatti yoo kute jedha idduma kun maal godha jedha. Hinciisaa yookaan idduma keessa irratti dhiibbaa uumaa. Maal jechuudha kana jechuun waan ati goote tokko seenaaf ta'aadha. Fakkeenya tokko sini kasa gara kota muka yoo qiriitte garatti jigaratti maal godha hinciisa miti hin doolleessa. Waan ati gootu eegariidhaaf sii ta'aadha. Mukti kun jiguunsaa iddoo jigeerratti akkuma dhiibbaa uume akkuma waa godhu waan ati hiixattu waan ati facaaftu ga'ee qaba waan taphatu qabaadha. Kanaaf hin taa'e maal godhiidha sanyii kee facaasiidha. Gaafa facaaftu immoo haala ilaalii yeroo ilaaliin bal'isii facaasi fageessi facaasiidha. Hamma facaafte immoo argattaadha. Hamma darbatte immoo argatta. Hamma laattu immoo argatta. Hojii wangeelaa hojjechuu keessatti qabeenyi keenya baay'ee murteessaadha. Kanaaf namoonni baay'inaan harka martee taa'aa kan jirtan diriirsa harka keessaan harki Waaqayyo isinii diriira. Ameen jedha. Diriirsa harka keessatti Waaqayyo isinii diriira. Guddaan eegin xinnoo irratti diriirsa waan humna qabdudha sagalee Waaqayyo keessa harka dirsaame. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Namni harka isaa guuteen facaafne jedha harka guuteen galfatudha. Namni harka isaa guutee facaasu immoo harka guutee maaliin godha jedha hin galfata. Harka guutee kan hin facaan harka guutee hin galfatu. Harka guutee kan facaasu immoo harka guutee galfata. Badhaadhummaa Waaqayyo simbira akka bareedu jedha harka keessan guutaa maal godhaa jedha facaasaa. Badhaadhummaa Waaqayyo akka simbiratti baay'atuudhaaf. Badhaadhaa kan nama godhu lakkaa Waaqayyoodha malee namni hojjeteedhaan miti namni fiiteedhaan miti kan dhageenya sinoo kutichuma jedhama dubbisime. Badhaadhummaa Waaqayyo simbiratti akka baay'atuudhaaf maal godhaa jedha harka guutaatii kennaadha. Harki kee xinnoo harki Waaqayyo garuu badhaa nama godha. Waan ati qabdu xinnoodha garuu Waaqayyo guddaan. Badhaadhummaa Waaqayyo kan argamu baay'ee dhamaatee miti baay'ee laffaatee miti laffa'uun gaarii dhama'uun gaarii. Badhaadhummaan kan argamu kennaa keessattidha. Kennaa saqam kennaa harka guutuun kennamudha. Harka torkaasi. Harka badhaadhummaa Waaqayyo mana keessatti waamedha. Badhaadhummaa Waaqayyo mana keessatti waamedha meeqadha. Harka mirga darbadhaa akkasudha badhaadhummaa Waaqayyo na argata jedhaayyaa. Irraa kaasee jedhaayyaas. Badhaadhummaa Waaqayyo nan jiraadha jedhaayyaas. Si argatanii batee dhiiga Yesuusee. Si argatanii batee dhiiga Yesuusee. Hafuura keetti garuu waan hiikama waan san ganama kana. Harka nama wal jala maal ta'e keessa kamiin hiikamu argaan jira. Si hiikeera ameen jedhe hiikeeyya. Ilaa motoo lallabu waan argameettu harka namoota akkatti mara ta'e keessa ta'us harka keessa gadhiisanii argaan jira. Warra gadhiifatanii warra kunnaan jira Waaqayyo. Kaas harka mirgaa si gadhiifachiiseedha dhiiga Yesuusee. Mee gadhiifadhee hojjedha jedhaayyaa. Ga'een qabaayedha. Lallabaa nama hojjedheedhaayyaa. Abiddi wangeelaa sirraa irraa kaasee dhiiga Yesuusee. Gadhiifachuu qabda harka maratteen taa'e. Harka maratteen taa'e hojjedhe. Mee maal jedhe dubbisine? Kennaa keetti yeroo baay'ee dhageessu garuu dhoksaa isaa dhageessan malee yeroo baay'ee dubbisi. Namni harka isaa otoo hin guutiin facaasu harka otoo hin guutiin hin galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee hin galfata. Namni adduma addaan garaa duuba yookiinis giddiidhaan otoo hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyoo nama gammachuudhaan kennuu hin jaallata. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaarii biyyoo irraa kan isiniif hafu akka godhattaniif Waaqayyoo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'a. Akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif hin kenna. Tolli isaas bara baraan jabaatee dhaabbataa hin jedha. Waaqayyoo inni sanyii isaa facaasuuf buddeenas nyaachuudhaaf namaaf kennu kennaa keessan isiniif hin barakachiisa. Ija tolaa keessan irraa galfattanis
imbaisa waan hundumaatti akkuma arjoomtaniifis karaa hundumaa isin imbadhaasa arjummaa keessan isan warqaa fudhataniif immoo namoonni baay'ee waaqayyoof galata hin galchu karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni waaqayyoof dhiyeeffamuu caalaatti akka baay'atu gochuu amalee warra waaqayyoof qullaa'aniif qaawwaa dhaba isaanii gochuu duwwaa miti. Maaliin dubbata gaafa beektan namoonni kun yaada isaan qaban yaada maaliiti? Yaada waanima yeroo hojjechuu ta'e ishee kan ishee nama kutaa dhumara dubbisa kana yaadatti qabadha. Qaawwa duuchuu bichaaf kan hojjetan jiru addaa keetti. Hojii wangeelaa garuu akkas miti. Hojii wangeelaa keetti kennaa gaafa laatu qaawwa duuchuu miti. Dhagaa dubbii ishee masaqa yeroo baay'ee dhageessu. Gaafa laattan jedhaa jiddiina toon ta'in jaalalaan kennaa arjummaan immoo kennaa. Kennaa sin laattan keessatti gaafa garuu namoota biraan ga'u namoota biraa waaqayyo maaltu argama jedhaa galanni argama. Kennaa kennuu keessatti garuu qaawwa duuchuu bichaaf hin ta'in jedha. Yeroo baay'ee intaargoo binnaa, kiiboordii binnaa, meeshaa binnaa, lafa binnaa, mana binnaa kennee sassaaba namoota irraa inni waliin ga'u dhugaan mataa qabsaa meeqa keessa oola. Kana bitan garuu hojii wangeelaa maalla gaafa geettan yeroo kamurraa afaan hojjetama ameen jedhaa hiyyaa. Qaawwa bichaadhaan miteedha kutaa irratti barbaade keessumaa qaawwa duuchuudhaaf. Badhaadhummaa qabaachuu qaba wangeelli seenuu qaba namoota bukkee rakkataan gargaaramuu qaban raafee maayidha keessumaa lakkoofsa 14 irratti gaafa dubbiftanii wanta guddaa tokko lafa qabu maayidha waan laannu keessatti jedha namootaaf gaafa laannu namoonni gargaarsa argatanii waaqayyoon maaliin godhu jedha galatan gashuufii jedha waaqayyoon galata gashu maali waan ta'eedha gaafa waldaa kiristaanaa keessatti rakkataan gargaaramu hiyyeessi gargaaramu abaan gargaaramu galanni isaa kan eenyuuti kan waaqayyooti yoo hin jiru ta'e garuu qaawwa bichaa duuchuu yoo ta'e rakkataan hin gargaaramu qaawwa waaqayyoon dhaamu jechuudha qaawwa bichaa billaatinati irraafaan si argata qabaa nama si bukkeen jalqeessa akkas jedhaani mana waaqayyoo keessatti jedhaani gochuu wangeelaa hojjechuu jedhaani qaawwa duuchuu bichaa miti jedhaani irraafaan ablaa jedhaani irraafaan si argata jedhaani Nena migamade amena galiyate. Asabar kagasi de besar abe afur rafa kan mana kya galale bate. Mana kya galadi ga Yesus amin gada. Daga qawa bicha duuchu gargaarina waldaa kristaana. Qawa sheeku ke qaban ngadina qawa tukala bitan jadina. Irrafa qabachu qabdu waldaa kristaana. Dhaabbata kamii gadas. Kana daga maaliin mana waaqayyoo keetti gaafa hojjennu wangeela torgatama qabeenya keenyaan waan kamiinuu haa ta'u. Hojii wangeelaa akka hojjennu inni sadaffaan qabeenya keenya sadii tokko. Qabeenya keenya maaliif mana waaqayyoo jedhaman? Qabeenya keenya maaliif? Kanaaf qabeenya kamiin hojii wangeelaa hojjennu? Sadii tokko hangafa keenyaan hangafa qabeenyaan. Qabeenya kamiin hojii wangeelaa hojjennu gaafa jennu keessa qabeenya keenya keessa hangafaan. Hangafni mana waaqayyoo keessatti iddoo guddaa qaba. Hojii wangeelaa hojjechuu keessatti. Hangafni kan eenyu miti kan waaqayyooti. Ba'uu kudha sadii tokko dhaqaa dubbisaa waaqayyo akkas jedhee yaa Musee jedhe saba koo Israa'elitti waa tokko na dubbadhe waaqayyo. Saba kana biyya Gibxii baaseera. Harka ormaa irraa baaseera. Maasii kennuuf deemaan jira, biyya kennuuf deemaan jira. Garuu jedhee wanta amma qaban keessaa maalaa godhan jedha hangafa naafaa kennan jedha. Hangafa keessaayyuu hangafa namaa hangafa horii karra saaqee kan ta'e hundumti kan kooti jedhu waaqayyo. Kan eenyuuti sabaa? Beelbadhaa karra saaqee kan eenyuuti? Kan waaqayyooti karra saaqee kan ta'e hundumtuu kan kooti jedhu waaqayyo. Namni keessan gara koolaalaa. Sabni kun jedhe biyya Gibxii ba'eera. Garuu lafa yaadee fitti deemaa jira achi ga'uudhaaf jedhe waaqayyo maalaa kennanii hangafa naafaa kennanii jedhe. Lakkaa waaqayyo waan namarraa eegu qaba. Waan namarraa barbaadu qaba waasii kennuudhaaf. Waan barbaadu immoo hangafa barbaadu hangafni kan kooti. Namayyuu haa ta'u horii maaliyyuu haa ta'u maal karra saaqeen kan kooti waan ta'eef addaan naa baasaa jedhe waaqayyo. Qabeenya keenya keessaa hangafni kan eenyuti gaafa jettan kan waaqayyooti. Hangafni gaafa dhufu maal godha gaafa jettan hojii waaqayyoo hojjeta. Hojii wangeelaa hojjeta. Wangeela ittiin deema. Kadhagaa. Hangafa maaliyyuu qabaadhaa hangafni kan keessaa miti kan waaqayyooti. Hangafa keenyaan mana waaqayyoo tajaajiluun wangeelatti miila gochuun ga'ee keenyadha. Har'a fuulli baasee nama kusiyaa argatu garuu. Lammaffaa sadii lama qabeenya keenya maaliin ni kan biraan kurnaffaa keenyaanidha. Kurnaffaa. Hangafa waaqayyo nuu kenne keessaa ergalaannee kaane booddee qabeenya horanne qabeenyi nu baay'ate keessaa kudhan lakkoofne tokko waaqayyoon baasuun ga'ee keenyadha. Maal ta'a waan ta'eedhaaf wangeela ittiin deema waan ta'eedhaaf sagalee waaqayyo keessa gaafa laaltan milkiyaa sadii kudhan gaafa dhuftan maalidha ilaa'edha
Waan qabdan keessaa kudhan keessa tokko maal godhaa? Kurnaffaa koo baasaa. Mana kootti nyaachinni haa ta'u. Maaddiin galataa haa dhaabatu. Luboonni haa nyaatan. Mana kootti maal godhaa? Nyaachisa qopheessaa. Kurnaffaan kun gaafa dhufu mana koo keessatti aarsaa gara argama waan ta'eef kurnaffaa keessa maal godhaa? Mana kootti kennaa godhaa kennaa. Garuu godha kennaatiin moo qoraan lalaa. Gaafa laattan garuu naatuudhaaf na saamuudhaaf hin godhiina. Kennaatiin maal godhaa? Qoraana ilaalaa. Maal barbaade waaqayyo marraa? Kurnaffaa barbaade. Wangeelli deemuudhaaf kurnaffaan seeraan otoo bahee manaa biraa wangeelli miila fudhata waldaan dadhabduun taatu jabaa taati. Mee bara kee ammam dhaabachaa jirta wangeela bira? Ammam sokkosaa jirta wangeela karaa kee? Ammam deemaa jira? Ammam fiigaa jira? Garuu jala murii amani gara koolaaniiti wangeelli karaa kee deemuudhaaf si eegaa jira waaqayyo. Wangeela bal'isuudhaaf wangeela fageessee dhalootaan ga'uudhaaf waaqayyo si ilaallachaa jira. Harka mirga ol kaasa ani ilaalameera jedhaa. Jira ani ilaalameera jedhaa. Nama jedhaa jedhaa gabeessaati. Namni gammadi ameenaa jedhu si'adama. Beda bane ameenaa jedhu. Nama ka'uun barbaada jedhu wajji waaqayyo garuu kaa'ame nama kana. Oh haleluuyaa. Eeyyoo nama jedha kan jedhu guyyaadhaa kaasee. Argattee hojjetta kana booddee. Waan qabdu ammaa irratti waaqayyo idaama eebbaa sii godha. Idamni eebbaa siif haa ta'u dhiiga Yesuus. Kanaaf namni maaliin hojii waaqayyo eeggata gaafa beektan qabeenya isaa sadii lama galatti kurnaffaa isaati jechuudha. Sadii. Kennaa jaalalaatinidha. Kennaan jaalalaa hojiitti wangeelaa hojjechuudhaaf kan mana waaqayyootti ilaalludha. Adeema wangeelaati wanti biraan hin jiru. Adeemsa wangeelaati wantitti wangeelli adeemu kennaa jaalalaati. Kennaan jaalala mana waaqayyoo keessa gaafa dhufu hojii wangeelaatu ittiin deema. Namoonni tokko garuu kennaa jaalalaatti baay'ee of qabu. Ba'uusa dalii gara koos tokko dhaqaa dubbisaa. Gaafa Museen godoo sana ijaaruudhaaf qajeele amantoonni waan qaban hundumaa garaa jaalalaan dhiyeessaa turan. Garaa jaalalaan. Nuffii tokko malee dhabbii tokko malee. Saddeeni gara qadee bisa bau gaafa guutummaa saddeet bisa waan gaariitu achirratti baay'ee kan dhagee kutaa kan gaafa nubbisu. Waan godhichi ijaarummaa dhugana hundumaa dhufee raafaa ta'e jennaan Museen akkas jedhe yaa saba nana baqaa kana booddee hingaa waan ta'eedhaaf horii keessa warqee keessa hin fidiinaa jedhee jedha hingaa guuteera waan ta'eedhaaf irraafaa ta'eera jedhee jedha. Kan barichaa karaa deemaa jiru godoo qubannaati. Naqaa garuu miilla ta'e alootti kan deemu hojii wangeelaaf kan ta'u waa baay'ee barbaachisa. Alootaaf kan ta'u seenaaf kan ta'u warra dhufan irraa ba'aa kan kaasu eenyuun immoo hojjetama gaafa hojjetan siin hojjetamuu qaba. Siinaa hojjetama meeqedha? Kaas harka mirgaa garuu irriba kan sirra buusu sirraa dhaamu ganama kana. Kaas harka mirgaa dhiiga ibsuun sirraa dhaamu jedhe. Naaf ol kaasa arraa kaasee jedha yaa. Dammaqee hojjedha jedha. Namni gammadi ameenaa jedha. Saba kun dhaggeeffadhaa dhaabbanni garaagaraa bakka gara yeroo ammaa kana dhaabbanni biyya lafaayyuu waa meeqaan fiigaa jedha. Waldaa akka isaan akkeetti garuu waan itti wal lollu waa biraadha malee hojii hojjetamaa qabu hojjechaa hin jiru. Walii irratti hojjechuu malee waliif hojjechaa hin jiru hojii wangeelaa keessatti. Lubbuu irratti hojjechaa hin jiru. Saba fee gadi yaasa gara malee hojjechaa hin jiru. Wangeelli garuu karaa nuti jedhamu karaa baay'eedha. Ni sadaffaan garuu qabeenya keenyaanidha. Qabeenya keenyaan hojii waaqayyoo hojjechuun dirqama keenyadha. Fedha keenya itti jaallatu. Kanaaf waan amantoonni yeroo sana fidan Museen hingaa ittiin jedhee jedha. Waan hingaa jennee yaadnu lakkuu nurra jiraata. Ga'ee keenya maal sii laatee jira waaqayyo. Maaltu bina mana kee? Maalee waan si baatanii jirtan. Hojii wangeelaa hojjechuun nama kan mari'achuu qabdu ati. Caaffanii gaafa dubbatu maayee. Waan argitee mirgaa keenya argitee bitaa yuun beekiini. Kana jechuun maa jechuun ofiin miiniidha. Ofiin haasa'iini cal jedhii kenniidha. Doon dubbatii waa'ee waan sana waan kennite cal jedhii kennii bayiidha. Sababiin isaa maaliif? Iji namaa yoo si arguu baate ijoo waaqayyoo si ilaalaa jira. Ameen jedhaa. Iji waaqayyoo gaafa sana immoo eebboo waaqayyoo qabaata. Har'a garuma tokkoof kennan addaan kennama. Kaas harka mirgaa dhiiga Kiristoosiin. Waan harka namaarraa namaan kenname kennaa harka waaqayyoo mana kee galcheera. Sineebi sama sanuma harka kee ukkaasi. Waan harka namaadhaa namaan kennamne kennaa harka waaqayyoo si badhaaseera. Si badhaaseera dhiiga Yesuus. Darbadhaa naa kennama jedha na qabbayyaa. Jedhaa naa kennama jedhaa dhiigaa. Nama hojjedhaa hojii wangeelaa'eedha. Abittu waaqayyoo si yaadammaksu ganama kana. Si yaadammaksu dhiiga Yesuus. Kennaa galalaati. Sadii afur. Wareegaatinidha.
hojii waaqayyo kan hojjetu. Qabeenya keenya keessatti qabeenyi waaqayyo nama barbaadu wareega keenya. Gaafa wareegdan waaqayyo wareeguu qabdu. Namni biyya lafaa kanatti waa baay'ee wareega. Faarsaa 76 lakkoofsi 11 maal jedhu? Wareega yeroo wareegdan immoo waaqayyo qofaa wareegaa. Wareega maal godha? Wareega yeroo wareegdan garuu waaqayyo qofaa wareegaa. Namoonni amma waa meeqa wareegu? Maqaa taabotaa wareegu, maqaa ergamootaa wareegu, waan garagaraa wareegu. Wareegni eenyu bichaafidha? Waaqayyo bichaafidha. Warri kaan qaallichaa wareegu. Waaqayyo wareega kan sirraa barbaadu biddina miti, naa deebisii miti, sii kenna naa kennii miti. Wareega kan wareegu gargaaramuu kee bichaadhaan miti. Gargaarsa na argatteef iyyuu kennuu qabda waaqayyoof. Wareega jechuun otoo gocha raawwatiin dursanii yaadaa amaaniin waadaa galuu jechuudha wareega jechuun. Malee biddiratti kan yaaddan jirtu yoo akkas goote akkas jechuu miti. Na dhagaa wareega. Namni gasan gara kun ala. Wareega jechuun biddina jechuu miti. Yaa waaqayyo ani wangeela kana siin kenna ati immoo kana naa kenni jechuu miti. Mana naa kenni ani immoo kana miti wareega. Wareegni maa inni otoo gochaan hin agarsiisi yaadaa afaanii maal gochuu jechuudha waadaa galuu jechuudha. Qabaa nama sirrii gargaarani. Wareega bittuu jedhanii. Naa kenni siin kennaa toon taane jedhanii. Otoon kennii jedhanii. Yaadaan afaanii waadaa galuudha yaa. Ameen jedha harkaa fuudhaa. Malee siin kenna naa kenni kanan godha kanan dhagaa reettani waaqayyo mucaa miti goyyoomu. Mucaa manaa goyyoomsaas ameen jedha. Mucaa manaa miti waaqayyoon goyyoomu akkatti fayyadamu jirtu caaffanni keessa akkas miti. Wareega jechuun naa kenni siin kennaa miti meeqadhaan nama siin bukkee. Naa kenni siin kennaa miti wareegneedhaan itti iyyaati. Akkas miti. Naa kenni siin kennaa namadhaan akkasii. Kan waaqayyo ofiisaa iyyuu kenneera waan ta'eef maal godhare wanticha qabanneen jiru waan ta'eedhaaf nu harkaan jiru waan ta'eedhaaf yaada keenya amansiisne afaan keenyaan dubbannee baana waadaa galleetu. Hin raawwanna jennee jala murree. Jallee boqonnaa kan lakkoofsa horii mamaayidha. Wareega yommuu wareegdu jedha akka warra gowwootaatti wareegiinedha. Wareega yommuu wareegu akka eenyutti wareegi akka warra gowwootaatti wareegiinedha. Yoo wareegde maal godhe jedha dafii ofirraa baasedha. Wareeguu keetti hin gammadu waaqayyo. Wareega baasuu keetti gammada malee. Haala jecha kanatti irra fayyaa ba'a. Asuma na iddoo kana gadi sana kana dhaggeeffatan miidiyaa kanan illee. Wareega jechuun bindira miti. Heloo. Haa fakkeenyaaf nama tokkooti. Yaa waaqayyo warra jedhan jiru yaa waaqayyo. Siin hojjedhan iyyuu mana koo hojjedhu laakki. Yoo hojjechuu fi waaqayyo waaqayyo naa hojjeteera. Maaloo ameen jedhaa iyyaas. Nama si bukkeetti uumama jedhaatti iyyaa harka sarka ishee qabaati. Bindira miti wareegni jedhaan maaloo. Wareegni jedhaani. Naa kenni siin kennaa miti jedhaani. Kaasar kamar kaasir eegusa kakuu waggaa dheeraadhaa qabe siifaadhaa basarii baate. Siifaadhaa batu dhiiga yesuun ameen jedhaa iyyaa. Waa dagaltan baasa. Lallabni shana furmaa jedhan sini jedhee gaafa wareegu akka warra gowwaatti wareegi. Wareega kee maal godhi jedha ofirraa baasi. Ofirraa baasi wareega kee. Waa wareegu maal godhi jedha ofirraa baasi malee akkasumaan wareegi. Meesni dubbisu. Ilaa kana fura akkasii. Waaqayyo wareega yommuu wareegdu dafii raawwadhu. Inni warra gowwootaatti hin gammadu waan ta'eef. Ati immoo akka warra gowwootaa utuu hin ta'in waan wareegde raawwadhu. Shan immoo akkasii. Isa wareegdu raawwadhu. Isa wareegdu raawwachuu dhiisuu irraa wareeguu dhiisuu siifii wayya. Arrabni kee waan cubbuutti si geessu akka hin dubbanneef of eeggadhu. Yoo wareegdu maal gochuu qabdu? Raawwachuu qabdu. Malee raawwachuun dandeessu taananii wareegii. Baay'ee keessa maqaan keessa waldaa baay'ee jira. Zirzirii waldaa jedhama guutu. Wareeganii waggaa baay'ee ji'a baay'ee kan irraanfatanii jirtu baay'een keessa warri kaan irraanfattan warri kaan immoo iddoo fidanii kaffaltan haftan gaaficha mommoqaadhaan sin kaasan sin irraa dhaamseera. Sinoo isin danfisu sin kaasu hin jiru garuu amantii maal wanta jedhu hin jiru. Amantii abidda malee amantii wareegdu. Ani amantii wareegaan beeku. Amantii wareega kee waa'ee kennaa gaafa barsiisu wareega waan qabdu wareega waan sarkatu. Amantii garuu jireenya keedhaaf gaggeeffachuu qabama. Guutuma ni karatama. Qabaa nama si bukkee wareega sirra jiru baaseedhaani. Jedha wareega sirra jiru baaseedhaani. Gaafa raawwattuudhaani waaqayyo waan si raawwatu qaba jedhaani. Namni gammadee moo ameen haa gadi gatee. Harka uffata fudhadhaatti ameen jedha iyyaas.
Waaw yaadanii waa wareegan gaafa raawwattan Waaqayyo isinitti gammada. Yoo garuu raawwachuu dhaabattan yaadanii dubbattanii jettanii yoo dhiiftan garuu Waaqayyo isinitti abaaramoo taatu. Har'a raawwachuudhaaf ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nyaata akka sakkatin arraa kaasee gida. Waan wareegee Waaqayyoof jedha. Na raawwadha jedha. Namni gammade ameenaa. Abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 29 gaafa dubbiftanii Yiftaatu guyyaa tokko akkas jedhe yaa Waaqayyoo jedhe warra amanoo loluu kan deema waan ta'eedhaaf warra amanoon kana gaafa lolutti ba'u kana yoo namoositti yoo kan kennite loleen waadhee gaafa hin deebiin eegalu nama dursee mana koo keessaa gannatti ba'e maalan godha jedhe aarsaa godheen sii kennaa laal mootitu waadaa gala Waaqayyoof loltuu agagaadha waan ta'eedhaaf lolatti qajeeleedha boodduu deemsee immoo deemaa jira Waaqayyo akka jedhe Waaqayyo immoo adara namaa eeguu qabsiisa laa Waaqayyo. Akkuma inni Waaqayyo wareegee Waaqayyo gaariitti qabatee maal godhe warra aminoon jedha harka isaa keessa buuse jedha. Dhaqee lolee mo'atee gaafa deebi'ee galu intala tokkitti bichaan moo qaba ilmas kan biraan qabu durba kan biraasee qabu tokkitti muka durbaa qaba. Gaafa abbaan ishee lolarraa mo'ichaan deebi'ee deemu sagalee dhageessee fiigichaan gadi baate. Mucaasaa gadi ba'u argee hinnee garaansaa ishee bicha qaba waan ta'eedhaaf. Hin boo'ee hin iyyee jedha. Hundi keessan gara kolaalaa. Gaafa manaa ba'u kadhatee manaa ba'e yaa Waaqayyo jedhe warra aminoon yoo namoosifte harka koo keessa yoo galchite gaafan deebi'u waan mana koo keessa gadi maal sii godha jedhe Waaqayyoon. Maal siin godha? Yoo wajjin girtan maal siin godha? Aarsaan sii godha jedhe eegutu immoo gadi ba'e jedhe mucaasa ishee meeqa qabu tokkitti ishee qabu gaditti ba'e. Hin boo'ee beelaadha. Mo'icha baatee jira. Gonfoo mo'icha baatee faarfannaatiin deemaa jira. Mucaan gadi ba'aa maal akka jettu wayyoo kaanaan badee. Maal ta'ee bada sotu waadaa galee Waaqayyoof. Ilaala waadaa galee ka'ee booddee boo'e. Gaafa boo'u abbayyee jettee mucaan maa boosa maal taate jettee lakki yaantala koo gaafan bulirratti qajeele Waaqayyo waa wareegeera. Yaa Waaqayyo na gargaarte warra aminoon harka koo keessa yoo buufte waan dursee mana koo keessaa gadi ba'uun aarsaa sii godha jedheera waan ta'eedhaaf si ajjeesuu namatti ulfaate lakkettee mucaan jabduudha lakki Waaqayyo baga diina keessa moosise. Atumoo tarraa qabdanii biraayyaas. Baga Waaqayyo diina keessa itti kenne malee maalan godhatte aarsana godhii qariitina dhiyeessu Waaqayyo jedha. Garuu waan si kadhadhatte ji'a lamaaf yeroo naa kenne ani dubara waan ta'eedhaaf durbummaa kootiin karaa adeemuudhaaf ijoollummaatti duukkoo maal godha ji'a lamaaf deemee tulluu Israa'el naannee dhibba wajjiniin dibbee fudhadhee weekkifadheetaniin ji'a lama dhaamsa dhaammadheetaniin aarsana gootaa jetteen dhaqee dheenyeedha. Waadaa waan galeedhaaf Yiftaan dhiisuu dadhabe. Sheriif akkuma abbaa isheetti waadaa galche dhaqxee shira dhaattee deebite. Gaafa deebitu ji'a lama shabadde maal godhe gana qalee aarsaa dhiyeessa Waaqayyoof jedha. Gartaniintu arrabaan dubbate waan ta'eedhaaf. Waadaa galee ka'ee booddee boo'ee isa dhukkume. Waadaa gaafa galtan ilaaladhaa waadaa seenaa. Yoo seetan immoo dhiisina raawwadhaa. Yiftaan baay'ee isa dhukkube gaafa sana sagal qalaa gaafa laatan garuu boojuu harkatti baatee boo'an boo jira sinaa kolfuu gammaduu kan qabu. Maaliif ariifatee waadaa gale waan ta'eedhaaf. Waan isin waadaa galtan Waaqayyo lafan buusu. Waadaa ijoollummaa keessanii waadaa ganamaa namni keessan kana qolala maal jetta waggaa fudhanarraa waggaa kanarraa bara guyyaa isinitti dukkanaa maal jetta Waaqayyo yaa Waaqayyo naa kenni malee mana kee ijaar hiyyeessan gargaaran jennee masi siin ta'an jenne mana kee halkanii guyyaa hojjedhan jenne har'a garuu garagaltanii kan wallalalee baay'een jettus keessa. Siin fiiga siin hojjedha kan jettan. Maqaa Kiristoosiin kakuu ganamaa siifaa deebi'u gana bakka. Yaadni kee siifaa haarawamee galaayyaa. Atutti na fayyisi malee mana kee keessan gugguufa kan jettan. Dugdumti koo fayyu malee gajjedhee mana kee du'aasaa kee walawwala. Teessuma kee sirreessa. Mana kee dhiqatanii waa hangaltan baay'ee jirtu qabatee ragalmee Waaqayyo raawwadha. Raawwadhu qabatee ragalmee Waaqayyo. Raawwadhaa. Kana godhi malee kan jettan. Waaqayyo illee bidiraan miti kan si waadii kasirraa eegu. Waan dubbatte raawwadhu barbaada Waaqayyo. Bidiraan miti kan sirraa eegu. Jetteetta waan ta'eedhaaf abaa nama si bukkee waan dubbatte raawwadhu Waaqayyo sii raawwata jedhaanii. Waan waadaa galte raawwadhu jedhaanii. Waaqayyo sasii jedhe sii raawwata jedhaanii. Namni gammade ameen ajaa'ibs. Nama kolkaasi waan sii kadhadha maqaa Kiristoos Yesuusiin. Waadaa galtee ofirraa baasuu kan dadhabde fodni si gargaaru Waaqarraa siif haa ergamu. Namni gadi geessa kana siif haa ergamu Waaqarraa dhiiga Yesuus. Siif haa ergamu dhiiga Yesuus.
rabbii keessan gara godhana waadaa jechuun immoo jaarsa waldaatti muuseeyina raajitti muuseeyina paasteritti muuseeyina qobaa keessanii ciiftanii kan waadaa galtan jirtu algaa keessan irratti mana barumsaa keessatti iddoo hojii waadaa kan galtan jirtu waadaa jechuun as dhaabatanii galmee waldaa qabsiifatti muuseeyina waadaan yaadaaf arrabadha maalin jedhee injirtan jechuudha maal jettan waadaan maalin jedhee yaadaaf maalidha yaada kee murteessee gaafa dubbattu galmee waaqayyoo qabateera kanaaf baasuu sirra jiraata isa dhuma wala bikkanna bakka xumureedha sadii shan kennaa galataa yookaan kennaa aarsaati keessa deebii 16 qabadhaa sadii jaa kennaa buusiiti yookaan achi buusiidha qabeenyi keenya kan itti mana waaqayyoo keetti hojii wangeelaatti hin hojjennu hojii wangeelaa kan deemu qabeenya keenyaan isin hin jedheena yaada tasgabbaa barbaada kana akka taasaa jira guyyaarraa yaada tasgabbii isin gaafata sagalee waaqayyoo keessa Maarqos 12 lakkoofsa 41 gaafa dubbiftanii waa tokko sin agarsiisa kudhaan sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa tokko otoo qodaan buusii fuudhamuu arge mana qulqullummaa keessatti qodaan buusiitu walii gadi deebi akkuma mar'aa kana gubaa'ee keessa otoo deemuu fuullee qodaan buusii immoo taa'eera fuullee qodaan buusii taa'ee Yesuus otoo ilaalaa jiru namoonni hundumtuu kennaa kennu kennaa namoota ilaala Yesuus ijaan dubartiin jettiin tokko garoodha sibiila didiimtuu damaidha akka saantimaa lama maal goote jedha qodaan buusii keessa buuftee jedha Yesuus garuu akka jedhe bartoota galagalee dhuguma siniin jedha dubartiin jettiin kun warri kaan waan qaban irraa raafaa keessaa buusan isheen kun garuu waan jireenya ishee qabdu hundumaa keessa buufte waan tilaaf hunda caalaa akka kennite dhuguma seetti maa'ee Yesuus hunduma caalaa kennite waan qabdu laatte waan tilaaf laattuu caalaa immoo garaatiin laatte makenni kamitti gooftaan kan ilaalu guddaansa hamma sii laate immoo kennitati mee qabaan akkasin bukkeetiin raasa akkasinaanii hamma sii kenname laattaa jedhaanii laattuun kee jedhaanii hamma fudhattee haa ta'u jedhaanii hamma fudhattee haa ta'u jedhaanii amma si fudhatta jedhaanii namni gammada harkaa fuudhee ameenaa jedhu gammade waan laannu hiriyaa kee dorgomuudhaan miti ollaa kee dorgomuudhaan miti hamma nuu laatame hamma nu bukkee jira sassata malee qabuu malee of ilaalu tokko malee laakkuun irra jiraata egaa hojii wangeelaa gaafa hojjennu dhaamsi keenya guyyaadhaan waaqayyoon dhawu barbaade hunda keenyaadhaaf hojii wangeelaa hojjechuun gahee nama hundumaati mee gahee kootti kan jettan irree harka ol kaasaa gahee kootti kan jettan gahee keetii afurri si kaasu waan irraa si haa argatu masakannaa kan si kan ol kaasa harka mirgaa afurri si kaasu waan irraa si haa argatu